Nagaaniif jaalalli waaqayyoo iddoodhaaf bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Hordoftoonni TV Ifa Fayyinaa marti keessanii biyya alaaf biyya keessa kan jiraattan hundinuu baga yaadannoo dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e akkam jirtu baga geessanii. Yaadannoon dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nama hundumaa biyya hundumaa saba hundumaatii fi gammachuudha. Gammachuun kun immoo gammachuu tokko duwwaa miti, gammachuu nama tokko miti, gammachuu hunduma keenyaati. Baga geessanii akkam jirtu waaqayyoo baga gargaaree bara rakkisaa dadhabsiisaa namni hundinuu itti abdii kutatu kana keessatti baga har'a geessan isiniin jedha. Yeroon kuni namoota baay'eef abdii kutachuu yoo ta'e garuu nuun Kiristoos Yesuusitti amanachuu keenyaan dhalachuu isaatiin biyya lafaa kanarratti fooniin mul'achuu isaatiin fooniin mul'ate immoo biyya lafaa kanarratti deddeebi'ee dhala namaa cubbuusaa isa hamaa cubbuusaa isa bal'eesse sana jalaa furuudhaaf isa dhalate karaa Kiristoos Yesuus jiraannee har'a geenyerra. Kuni jireenya ilma namaa keessatti iddoo guddaadhaaf iddoo olaanaa qabaa. Inni fooniin dhalatee biyya lafaa kanarratti guddatee hojii aangoof hojii dinqisiisaa ergii hojjetee booddee hojii wangeela isaa isa dhugaaf isa jiraata nutti kennee gara abbaa isaatti ol ba'ee jira. Egaa biyya lafaa kana keessatti gaa har'a kan bakka bu'ee jiru nuyi Kiristoos nuun bakka buuseeti kan inni ol ba'e. Kanaaf nagaan biyya lafaa kana keessaan argamu, nagaan birriidhaan qabeenyaan hin argamu, namni waan baay'ee barateef nagaan argatu, namni karaa Kiristoos Yesuus duwwaa nagaa argata. Mee sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko nan dubbisa akkas jedha. Isaayyaas raajicha boqonnaa 9:1-3 akkas jedha. Warri dhiphina keessa turan si'achi dukkana keessa hin jiraatan. Inni bara durii biyya Zeblooniif biyya Niftaalemiin gad deebise. Bara dhufutti immoo biyya Yordaanos gamaaf Galiilaa isa kan saba warra kaaniif ulfina in kenna. Sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaasaa in arga. Warri gaaddidduu du'aa jala jiraataniifis ifni in ba'a. Ameen. Amma lamaatti kanan dubbise. Iddoo kanatti maal argina isinitti fakkaata? Warra dhiphina keessa turan si'achi dukkana keessa hin jiraatan jedha. Iddoon kun kan inni dubbatu Isaayyaas raajii kana kan inni dubbatu waa'ee keenyaaf dubbata. Bara kakuu moofaa keessaa saba gosa lamatu jira. Isaanis saba warra Yihuudootaaf saba Waaqayyootu jira. Saba Waaqayyoodhaaf yookaan saba Yihuudootaa fi warra ormaatu jira. Ergaan kun yookaan Isaayyaas kan inni dubbatu warra ormaatiif warra Israa'eliif duwwaadhaaf dubbata miti, warra ormootaaf dubbata. Warra ormoota jechuun warra sanyii Abrahaam hin taane, warra Yihuudoota hin taane, warra Israa'eloota hin taaneedhaaf dubbii kana dubbata Isaayyaas. Yookaan immoo Waaqayyo ergaa kana Isaayyaasitti kan inni himu warra ormootaaf dubbata, warra Israa'eloota duwwaadhaaf hin dubbatu. Argitaniitti yoo taatanii Maatiyos yeroo hidda dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo lakkaa'u, Maatiyos yeroo lakkaa'u Yesuus Kiristoosii mootii akka inni ta'etti dubbata. Mootii ta'uunsaa Yihuudoota irratti akka inni moo yookaan immoo mootii Yihuudootaa ta'uusaati kan inni barreessu. Luqaas immoo ilma namaa ta'ee masii ta'uusaati kan inni dubbatu jechuudha. Yesuus Kiristoos mootii Israa'el, mootii Yihuudaa akka inni ta'e dubbata Maatiyos. Maatiyos focus godhee kan inni barreessu warra Yihuudootaaf, Israa'elootaaf dubbata. Ofii isaatii Jiwushii yookaan immoo Yihuudoota waan ta'eef Yihuudii keessaa waan dhalateef Maatiyosii kan inni gadi fageessee dubbatu amma Abrahaamii kaasee yookaan immoo Abrahaamii kaasee jechuun Yihuudaa gosa Yihuudotaa Yihuudoonni kan isaan lakkaa'amuu jalqaban sabi Waaqayyoo kan inni lakkaa'amuu jalqabe Abrahaamii kaaseeti. Abrahaamiin achitti nama hundinuu Addaamii kaasee amma Abrahaamitti kan jiru baay'ee waan isin ajaa'ibu saba ormaati. Waaqayyo biyya lafaa kana keessatti gaa miseensa barbaade Addaamiin uume. Addaam akka Waaqayyo jedhetti hin jiraanneen kufe amma Abrahaamitti Waaqayyo nama tokkoon iyyuu hin arganne jechuudha. Nama kamiin hin arganne Waaqayyo hamma Abrahaamitti. Kanaaf Maatiyosii Yihuudii keessaa waan dhalateef Yihuudaadhaaf jedheeti ergaa kana kan inni barreessa yookaan Yihuudootaaf ergaa kana barreessa yookaan barreeffama kana barreessa. Kanaaf Abrahaamii kaasee lakkaa. Luqaas garuu ofiisaati Yihuudaa miti. Yookaan immoo Israa'elaawwi yookaan Israa'eliin miti Luqaas saba ormaa keessaa waan dhufeefi argitaniitti yoo ta'e gararraa Yoosefii kaasee amma Addaamitti dhaloota jiran lakkaa'ee barreessa jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade Isaayyaas ergaa kana kan inni dubbachaa jiru Yihuudoota duwwaadhaaf miti saba irra lafaarra jiraatu Yesuus Kiristoositti amananii fayyuun akka jiraatu. Fayyinni Kiristoos ilma Waaqayyoo duwwaadhaan akka dhufu ifni karaa Kiristoos dhufuun akka irra jiraatu dubbata jechuudha. Kanaaf maal jedha isinitti fakkaata? Inni bara durii biyya Zeblooniin gadi qabee
yookaan immoo biyya Zeblooniif Niftaalemiin gadi deebise bara dhufutti immoo jedha biyya Yordaanos gamaaf Galiilaa isa kan saba warra kaaniif ulfina hin kenna jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Saba warra kaaniif ulfina hin kenna jechuun Yihuudoota warra hin taaneef ulfinatu argama. Kaleessa sabni kun Yihuudoota biratti yookaan Waaqayyoo biratti argamsa hin qaban. Fuula Waaqayyootti sabni kun sabni Israa'eliin hin taane saba Waaqayyoo jedhamanii hin beekaman, saba ormaa jedhamanii beekamu, kufoo turani, cubbamoo turan, yakkamoo turan, dukkana jala jiru, lubbuun isaanii, foon isaanii, hafuurri isaanii dukkana jala jira. Jireenyi dhala namaa ifa argachuu kan danda'u karaa Kiristoos Iyesuus duwwaadha. Namni Waaqayyootti utuu namanin, namni har'umayyuu Waaqayyoo irraa fagaatee kan jiru, Kiristoos Yesuusitti amanee mucaa Waaqayyoo kan hin taane har'ayyuu dukkana jala jira. Dukkana jala gara ifaatti ba'uun kan danda'amu karaa ilma Waaqayyoo, karaa Kiristoos Yesuus, karaa Amaanu'eel isa dhalate kana itti amanuudhaan gara ifa kanatti ba'uu danda'a jechuudha. Ifatti ba'uun kan danda'amu sanyiidhaan miti, birriidhaan miti, karaa kamiin namni baay'een waan jireenya gaariif jireenya qajeelaa tolcheef yookaan hojjeteef mootummaa Waaqayyoo keessatti yookaan immoo ifa barabaraa waan argatutti fakkaata. Ifa barabaraa argachuun kan danda'amu waan biraa qabaachuudhaan maqaa gaarii qabaachuudhaan utuu hin taane waan gurguddaa waan ciccimaa biyya lafaa kana irratti hojjechuudhaan utuu hin taane Kiristoos Iyesuusitti amanachuudhaan ifatti ba'uun danda'ama. Ifatti ba'uu jechuun ifatti ba'uu inni jechaa jiru biyya lafaa kana irratti nuuna jireenya warra kaanii wajjin jireenya walqixxee jiraachuu dandeenya, walqixxee dhabuu dandeenya, walqixxee socho'uu dandeenya, waan haalli karaa garaagaraa ekonomiidhaan siyaasaan karaa garaagaraa namni walqixxee ta'uu danda'a. Inni guddaan garuu jireenya bara baraa keessatti yookaan Kiristoos qabaachuu keessatti garaagara. Nun warri Kiristoos Yesuusitti amannu jireenya bara baraa qabna. Kanaaf maal jedha isinitti fakkaata? Bara dhufutti jedhaan amma gaa barri kun dhufeera. Barri kun dhufeera jechuun bara abdiitu dhufe. Kiristiyaanni yeroo hundumaa Kiristoosin lallaba. Kiristoos immoo abdii keenya. Kanaaf dukkana jala kan jiru ifa guddaasaa in arga. Ifa jechuun ilma Waaqayyoo mataasaati. Ifa jechuun nuun warri Kiristoositti amanne ifa. Maal jedha isinitti fakkaata? Isin ifa biyya lafaati jedha. Isin soogidda lafaati. Ifa biyya lafaati jedha sagaleen Waaqayyoo. Ifa biyya lafaati jechuun biyyi lafaa kun kan nuyi keessa jiru jechuun ifan qabdu jechuudha. Jiraachuu danda'a, socho'uu danda'a. Lafa Kiristiyaanni hin jirre, lafa warri Waaqayyootti amanan hin jirre ifni hin jiru. Kanaaf ergaan isinii qaba fagoof dhiyoo kan jirtani. Ifni haaraan har'a mana keessan keessatti ba'a. Jireenyi haaraan har'a mana keessan keessatti ba'a. Abdii guddaadhaaf abdii isa olaanaa abdii jiraataa Waaqayyo isiniif kenna. Maal jedha isinitti fakkaata? Waaqayyo abbaan Kiristoos Yesuusin akka nuuf kenna. Isumaa wajjin immoo waan hundumaa nuuf hin kennuure jedha. Isumaa wajjin waan hundumaa kennaa Waaqarraa nu badhaaseera. Kennaa Waaqarraa nu badhaase jechuun kennaa lafarraas karaa Kiristoos Yesuus isaa wajjin nu badhaaseera. Namoonni baay'een erga Kiristoositti amanne jireenya bara baraa erga arganne inni biyya lafaa nu barbaachisu inni sun akkas maal nu barbaachisu akkas miti Kiristoosin qaba maal jedha isinitti fakkaata sagaleen Waaqayyoo isumaa wajjin Kiristoosii wajjin du'aa nu kaase isumaa wajjin immoo bantii Waaqaa keessaa iddoo nuuf kenne jedha. Isumaa wajjin bantii Waaqaa keessaa iddoo nuuf kenne nu teessise yoom har'a Kiristoositti karamanan bantii Waaqaa keessa jiru jechuudha. Kiristoosii wajjin je tokko jechuudha. Gara warra Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 20 irratti maal jedha isinitti fakkaata sagaleen Waaqayyoo Phaawulos yeroo dubbatu kana booddee anatu jiraata miti jedha. Isa ana keessaa Kiristoostu jiraataa jedhaan kana jechuun Kiristoosin warri fudhatan Kiristoositti warri amanatan maal qabu Kiristoosii waggaa 2000 fuula dura biyya lafaa kana irratti dhalate socho'aa ture. Fooniin biyya lafaa irra socho'e. Har'a garuu Kiristoosin baannee socho'aa jirra. Warri Kiristoositti amanatan Kiristoosin baatanii socho'u. Abdii baatanii socho'u. Ifa baatanii socho'u. Ulfina baatanii socho'u. Jireenya biyya lafaa, furmaata biyya lafaa kana baatanii socho'u. Kanaaf Yesuus Kiristoos ifa keenya. Ifni kun immoo ifa jiraataadha. Ifni kun ifa ulfina qabeessa, nagaa ulfina qabeessa. Waaqayyo warra isatti amanatan, warra karaa isaarra deddeebi'an, warra maqaa isaa guddaa kana, maqaa isaa jireenyaa kanatti amanataniif ifa guddaa, ifa olaanaa baasa jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Mee sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko nan dubbisa. Milkiyaas raajicha boqonnaa 4 akkasidha lakkoofsi 2. Isin warri maqaa koo sodaataniif garuu aduun qajeelummaa inni qarrisaa fayyina of keessaa qabu isiniif hin ba'a akka jabbii goorana keessaa ba'ees gadi baatanii hin burraaqxu jedha.
irran deebi'a iddoon kun iddoo guddaadha isin warri maqaa koo sodaattaniif garuu aduun qajeelummaa inni qarrisaa fayyin of keessaa qabu isiniif hin ba'a akka jabbii goorana keessaa ba'ees gadi baatan hin burraaqxu jedha warra maqaa koo sodaataniin jedhu kun warra anatti amanataniif aduu qajeelummaatu ba'a waa tokkoon isinitti hima qajeelummaa qajeelaa ta'uu jechuun mudaa malee fuula Waaqayyoo dhaabbachuu jechuudha qajeelinni kan argamu hojii gaarii hojjechuudhaan miti namoota dhaabbata gargaarsaa tokko dhaabanii qajeelaa yookaan immoo waan gaarii hojjechuun hin danda'amu qajeelaa ta'uun kan danda'amu karaa Kiristoos Yesuusitti amanan Kiristoositti amanuu duwwaan qajeelaa ta'u qajeelina inni jedhu ammas irra deebi'een jedha qajeelaa jechuun fuula Waaqayyootti mudaa malee argamuu jechuudha kanaaf isin warra maqaa koo sodaattan nuyi dur maqaa Waaqayyoo sodaachaa turre har'a garuu maqaa Waaqayyoo sodaachaa jirra warra maqaa koo sodaataniif aduu qajeelummaatu isiniif ba'a maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u aduu qajeelummaatu isiniif ba'a akka jabbii goorana keessaa gadi baates gadi baatan hin burraaqxu kana jechuun hin gammaddu barri dukkanaan darba barri abaarsaa kun hin darba barri rakkinaa kun hin darba barri gadadoo kun hundinuu hin darba ulfinaaf ifa guddaatu isinii ba'a nuun kiristaanota biyya lafaarraa adda kan nu godhu namoonni baay'een abdii lallabanii abdiitti jiraatan namoonni baay'een waan motivate nama godhu yookaan immoo motivational speaker warri jedhaman namoota dubbii nama kakaasu dubbatanii ofiitti jiraatan nuyi garuu dubbiin amma isinitti dubbachaa jiru kun motivational speaking yookaan immoo dubbii nama kakaasu miti dubbii jireenyaati wanti amma isiniin jedhu kun isin irratti ta'a ifa guddaatu ba'a ulfina guddaa Waaqayyo isiniif hin baasa isinis yeroo isinitti gammaddan hin ga'a sababii maali sababii karaa Kiristoos Yesuusitti amanachuu keenyaan sababii amanattaniif mana keessaniif jireenya keessaniif abdii guddaatu jira akkas jedha sagaleen Waaqayyoo Luqaas boqonnaa 1 lakkoobsi 78-79 Waaqayyo keenya jedha araara isaa isa o'an guuteen barii fayyinaanuuf hin bariisisa jedha maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u araara isaa isa o'an guuteen barii fayyinaanuuf hin bariisisaa jedha bariin fayyinaa kan bari'uu danda'u araara Waaqayyoo duwwaadha araarri Waaqayyoo immoo nuun araara kan biraan barbaannu araarri Waaqayyoo nu dhufee jira araara kanaan bariin fayyinaa nuuf bari'ee jira mana keessanii bariin fayyinaa bari'eera mana keetii bariin fayyinaa bari'eera bariin fayyinaa bara 2022 kanatti akka warra Awurooppaatti akka keenyatti immoo bara 2014 kanatti barii fayyinaa araara Waaqayyoo irraa kan ka'e dandeettii keenyaan utuu hin taane waan qabnuun utuu hin taane kanaaf 79 akkas jedha warra dukkanaaf gaaddidduu du'aa keessatti argamanitti mul'achuudhaaf miilla keenyas daandii nagaarra geggeessuudhaaf jedheeti jedha maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u nagaan qabdu ta'a mana kee keessaa jireenya kee keessaa miilli kee har'aa kaasee daandii nagaa daandii qajeelinaa daandii ulfinaa irra adeemuu jalqaba Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa barri keessan bara jireenyaa bara eebbaa isiniif haa ta'u maqaa Yesuusiin ameen